السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتوتا هردفتوتا خينيا موبيكا مقبين قولا سينا تربان دي سينا أدادا اسم برانغهون كينيا نيادة تما أرانتنا سينا قبابدو غوتوتا أورمو خيسا كنتو قرفو الليفتو قبنت لها جرة بريسان سينا تنا جمال أحمدي قبيسان أمو بونا براتي وغيسي كاميراتي في تكنيكا عبد ناصر محمد ولين تهودان قبي خنق اسني دي سنوتانا eega qophii teenyatti seenuun duratti sirba Muhammad Sheekhaa bara 1992 wallisa kana isin afeerra turtii sirba wallisaa Muhammad Sheekhaa kanaan booda ka walitti deebinu tahaa boortii gaarii wallisaa Muhammad Sheekhaa wajjin jecha sirba isaa boodaan ka walitti deebinu tahaa. Soda ini semua dari keluargani ya ya baca senasani Abdurrahman Yusuf Kaif Sagutada Kamamu Muzamir Maram Kamadada Kana Kamaroli Toni Goromoda Kumata Mandi Acesani Lambur Sisani Rasani Againi agayu jalan Kenya Againi agayu jalan Kenya Kade warga makam sudena Kagasan kasahun Tidak ditor sani Kagasan kasahun Tidak ditor sani Kagabadalosa Sumidana jisani Akawana budi sani Jiranu di bawah kuasani Ini kota Kenya Pakai wilayah Ini kota Kenya Pakai wilayah Anjirus bela debun Pesona kisatai Tidaklah dan dijarani Intihatul tukabrisani Againi agayu jalan Kenya Againi agayu jalan Kenya Kade warga makan sudenya Againi agayu jalan Kenya Againi agayu jalan Kenya Kade warga makan sudenya Ega daawwattoota hordoftoota keenya wallisaa Muhammad Sheekhaa sirba isaa nageenyi haa ga'u jaallan keenya jaallee wareegaman qabsoo teenya kajuu kana dhageeffannee walitti deebinee jirra amma gaa qophii seenaa bal'inaan ka isin biraan geenyu taha seenaa gabaabduu Sheek Abdurrahman Yusuf yookaan jaal Bobbaasaa Turaadhaati roorroo fi gidiraa jaarraa dhibbaa fi ol ummanni Oromoo keessa ture keessa ummata kana baasuuf gootonni lubbuu isaanii qisaasan hedduutu qabsaawe haalli adeemsa qabsoo keessatti addaan bahuun yeroo addaan bahuun uumames kaayyoo ganama manaa bahaniif osoo lafa hin kaayin kanneen wareegaman hedduudha gootonni kun kan qabsoo irratti wareegamanii fi kan eega diinni biyya seene galaafatee fi kan achi buuteen isaanii dhabames lakkoofsi hin beekamu
gootota eega biyya seenan diinni galaafate keessaa tokko gooticha itti aanaa sooressa jaarraa abbaa gadaa kan turan Sheek Abdurrahmaan Yusuf yookaan Jaal Bobbaasaa Turaadhaati. Jaal Bobbaasaa Turaa Sheek Abdurrahmaan Yusuf baha Oromiyaa godina Harargee bahaa gaara mul'ataa aanaa Gurawaa Culul ganda Alii Galmaatti bara 1952 abbaa isaanii Yusuf Ahmadii fi haadha isaa aadde Moominaa Buneerraa dhalatan. Abdurrahmaan Yusuf yeroo dhalatanii umuriinsaa barnootaaf gahu naannoo dhaloota isaatti barnoota amantii diin Islaam eegale. Abdurrahmaan Yusuf waan nama faxina qaroo ta'eef baratee sheeka aalima ta'uun yeroo itti hin fudhanne. Ijoollummaadhaan Abdurrahmaan Yusuf sheeka jechuu yaamaman. Abdurrahmaan Yusuf faxinummaan isaa daangaa waan hin qabneef barnoota isaa cinattis eenyummaa isaa if hubachaati dhufe. Sheek Abdurrahmaan Yusuf eenyummaa isaa baruun akka qawwee harkatee abbaa biyyummaa isaa mirkaneeffatu isa dirqisiifte. Keessumaa baroota 50 fi 60 dabran keessa karuma fedheenuu haa ta'u hidhannoo argachuun furmaata addaa hin qabne waan tureef Sheek Abdurrahmaan Yusuf ijoollummaa isaa loltoota Somaalee kan Somaalee galbeet qunnamee leenjii gahaa fudhatee lola fedheefuu qophii tahe. Sheek Abdurrahmaan Yusuf waraana Somaalee keessatti sadarkaa loltuu bira dabreeti itti gaafatamummaa komaandariin kennameefi. Sheek Abdurrahmaan Yusuf waraana Somaalee biratti tan guyyaadhaan sadarkaa itti gaafatamummaa kennamaafi turte hanga komaandaritti aangoon isaati. Oromoonni waraana Somaalee keessa jiran gootummaan Sheek Abdurrahmaan Yusuf qabuu fi aangoon Somaalee yeroon kennamtuuf hedduu abdii itti hore. Kaayyoon Sheek Abdurrahmaan Yusuf hidhannoo argachuudha malee aangoo Somaalee walitti qabachuu hin turre. Sheek Abdurrahmaan Yusuf faayidaan aangoon Somaalee gooteef Oromoota Somaalee keessa jiranitti kabajaa horuu fi Oromoonni kunis akka isa dhageeffatan godhuudha. Sheek Abdurrahmaan Yusuf fudhatamni Oromoo biratti argate kun kan isa itti adeemsa gara Oromiyaa deebise ture. Saba isaatiif lolchiisuu malee kan Oromoo Somaaleef lolchiisuu hin turre kaayyoon Sheek Abdurrahmaan Yusuf. Keessumaafuu bara 1980 jalqaba keessa kaayyoo isaa hojiitti jijjiiruuf loltoota Oromoo kan kaambii jiranii fi kan dirqamarra jiru nama 400 walitti qabatee kaambii Somaaleetti bahe. Loltoonni Somaaleetiif if duuba deebisuuf waraana guddaa irratti banan. Gootichi Sheek Abdurrahmaan Yusuf waraana isaa 400 isaa kan onnee isaa wajjin 400 caalu waraana Somaalee guddicha san injifatanii Oromiyaa bahaa seenanii. Daawwattoota hordoftoota keenya seenaa gooticha Oromoo Sheek Abdurrahmaan Yusuf hanganatti himnee waa fixuu hin dandeenyu. Kutaa tokkoffaa isaa asumarratti xumurra. Torbaan dhufu ammoo kutaa lammaffaa isaatiin Sheek Abdurrahmaan Yusuf eessatti akka qabsaawaa turanii fi eessatti akka du'e maatii hooni qabanii gaheen isaatii fi kaayyoon isaa qabsoo waan jiruuf torbaan kutaa lammaffaa keessatti isinii dhiyeessina. Daawwattoota hordoftoota keenya hanga xumura sagantaa keenya waan nu faana turtaniif galatooma. Nama torbaanii nu haa taasisu. Ogeessi teknikaa Abdunaasir Muhammadii fi Boonaa Birraa waliin ta'uudhaan qophicha isin biraan geenye nuhi. Torbaan nama nagaan walitti deebinu haa godhu horaa bulaa.